Ashama harka fuune daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo akkam jirtan nageenya rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa jiraatu. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli yeroo keessa jirru haala ulfaataadha. Garuu haa ta'u qophii nama kolfisiistu takka qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophiin teenya guyyaadhaa qophii nama kofalchiiftu, qophii nama bashannansiiftu, qophii tanaan kofallee bohaarree bashannannaa. Qophiin keenya bashannanaa guyyaadhaa Jawaar Muhammad nu bashannansiisa. Hayyuun Oromoo obbo Jawaar Muhammad waan ajaa'ibaa wantoota kolfaa yeroo garagaraatti dubbateet jira. Jawaar dubbiin isaa rasaasa caalti beeytanii. Jawaar gaafa dubbatu kalaamni afaan isaatii bahu akka rasaasni nama gubu kana caalatti diina Oromoo guba. Akka rasaasni yoo ittiin si gubu kana caala mootummaa guba beeytanii. Maaliif dhugaa Oromoo san kallattii sirriitiin dubbata. Dhugaa Oromoo san akka dubbatamuu qabutti dubbata. Kana mootu diinni hin jaalatu. Kana diinni hin jaalatu. Diinni kana arguu manna du'uu isaa wayya. Du'uu filata. Kanaaf daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo. Jawaar Muhammad akkuma dubbii ajaa'ibaa kana dubbatee diina mataa dhoosu gaafa garii mootuu nu kofalchiisa beeytanii. Mee viidiyoowwan garagaraa irraa falitti fudhannee qoosawwan Jawaar wanni qoosaa ture waan dubbiiwwan kolfaa Jawaar dubbate isin hordofsiifna. Akka malee itti bohaartanii kolfaan garaan isin cicita. Jawaar kolfaan garaa nu ciciraa ture. Mee kottaa walumaan Jawaariin laallee kolfinaa. Kana maaliif goona? Nama bashaasha kana. Bashaasha akka jawwee kana mana hidhaa keessatti dhiifnee gallee rafuun Oromoof nu salphina. Nama taphataa kolfaa bashaasha hayyuu beekaa qabsaa'aa goota akka Jawaar hidhaa keessatti galnee dhugaa isiniin jedha deebinee akkatti mana taa'uun Oromoo nuuf salphina, qeerroo nuuf salphina. Kanaaf mee kolfa Jawaar kana ilaalaatii sanbooda Jawaariin akkamitti mana hidhaa keessaa baafna, kolfa isaa kana deebinee akkamitti argannaa waan jedhu irratti hundi keessan yaadan hojii manaa kiyyaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo gama oduu keenya guyyaa har'aa jechuun qoosaa Jawaar Muhammad guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhetti isin dabarsuun duratti ammas irra deebinee warri YouTube channel keenya subscribe godhin YouTube channel san tak godha subscribe godhadhaa. Sanbooda salphaatti tamsaasa keenya argachuu dandeettanii. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo egaa amma kallattii man gara qoosaa Jawaaritti isin dabarsaa. Qoosaa Jawaar wajjin turtii gaarii. Ijoolleen taphattoota narra gurguddoo namni nan tumin hin jiru. Hundi isaanii amma hoggaan argu dhiigana tan reeda. Aljazeeraan naaf feereen Niiwoork irraa hoggaan deemu sirba Hacaaluutiin dhaggeeffachaa dhaqe. Sirboonni baay'ee murteessaadha beektaa. Sirboonni baay'ee barreeda tokko kan taaddalan sirbe gadaan keenya kan jiru. Impaaktii guddaa narra kaa'ee ture. Kun 2012 kana baay'ee na fakkaata kan taaddala. 2013 immoo tokko nyaatu yeroo suni kan Hacaalu isan dhaggeeffachaa. Tokko du'ee tokko taa'u wal gaggalaa baataati. Dhaqe hanga stuudiyoo seenutti gurra keessa kaafadhe. Kanaaf an kanuma danfe kana stuudiyoo seene beeyta. Ana danfe jiru gaafii nama danfe suna gaafatte. We have Jawar Mohammed, and Jawar is an Oromo rights advocate who was raised in Ethiopia's Oromia region. Jawar, it's great to have you in the stream. Thank you for having me. Are you Oromo first or Ethiopian first? I am an Oromo first. Nuti Oromo da jechuun isaan maraachuu eegallan daran maraachina jennee I am Oromo first jennee kaane. Kagara fuuldura odoo ixaana qabaatan irra buufnetti. Irraa ina silaa. Takka buna danfifnetti wanni isaa maal fakkaata kaja'u yookiin immoo qallee moora laallee silaa murteessina. Kagara fuuldura rabbi qofa beeka. Fedhii aartii guddaan qaba. Osoon gara siyaasaa boruu baadde haati akkan doktora ta'uu barbaadde. Ani immoo sagalee na jallati malee silaa wallisaa afaan ta'uu barbaadde. Budaan na nyaatee dhiisee malee walaloon barreessa ture dur. Muuziqaa warra gurraachaa yoongaa kanatti irraan oola. Muuziqaa warra gurraachaa. Muuziqaan gurraachaa sagalee namni akka gurraachaa qabu hin jiru afaan Ingilizii keessatti hin jiru. Inuma hin jirre beek. Inuma hin jirre. Muuziqaa Ameerikaa kan muuziqaa godhe muuziqaa warra adii hirriba nama raffisa guyyaa oduu sirban.
gurraachi garuu gaafa gabrummaati irraa kaasee sirba ajaa'ibaa sirba ture beekta. Garuu diinagdee jalaa kuffisan. Har'a Eeshiyaa yoo dhaytan, Chaayinaa yoo dhaytan akka Tuppaakii fi akka 50 Centitti surree ol harkifataa deemu. Gaafan barata gaafan afroo qabu sani Adaamaa mana barcaa tokko taa'eetiin na duuba nama afaan Oromoo waa'ee aartii haasa'u dhagaye. Maraataan kun kabijee hoggaan garagalu maraatuma saniin argee jechuudha. Na barqatti wal agarree ooyi mistira baafne gurba. Anta akka dikkisii qopheesseetis dhaqeetis hin beeku. Gaafa sarki gidiyyaa'u namni hanganaa dhufee hin beeku bee nama shaniit ture. Namni dura yoo ol fuudhu waggaa duraa san baranoo jedhama. Waliin lolu jaarsaa jaartillee waliin fikir hundi isaa. Nagaanesiti amma wanni raafamu yookiin dhadhaa baasa yookiin aanan balleessa. Guyyaan sabaa hin geenye ganaadha. Guyyaa maqaa kan ijoollummaa marraa raaf shumarran ture. Gaafan mana barnootaa tures ijoollee gurmeessuu uummata kakaasu naannoo keenya san gara ganda qabalee 20tu jira. Gandi ani miilaan hin dhaqin jiru yeroo san. Ganda hunda miilaan dhaqeetiin gurmeessan ture nan kakaasan ture. Gurbaa diimaa barataa san naan jedhan yeroo san. Gootummaa sodaas hin qabu. Waan man ol deemee malee natti fakkaata. Gootummaa illee hin qabu nama. Sodaan illee hin qabu. Namummoo harreedha jedhanii si ka samii ol laaltee hagam fagaatettee dhiitu ol utaalte. Uummanni Oromoo maal gochuu qaba? Uummanni Oromoo dura rabbiif galata galchuu qaba. Warri abaa kun dhufeetti nama barate fidaa jedhanii jedhan. Nama barate fidaa. Bulchaa biyyaa bulchuu jennaan hin barbaannu nama barate jedhan. Gabareen waa ta'u jedhan bulchaan. Lakkii nama hin barbaannu nama barate hin ta'u. Maali jennaan namni barate sodaattudha jedhan. Warri dandeettis gahumsas hin qabne yeroo siyaasaa bocolan waan hin argeef filannoo kanarratti dhugaan Oromoo awwaalamuuf akka deemuun argee jechuudha. Namni Finfinnee jidduu dhaabatee nama arrabsaa jijjiiramni hin dhufeedha. Achi taa'ee. Nama arrabsuu danda'uun isaa sunuu jijjiirama tokko. Jijjiiramni baay'ee dhufe namni akka fedhetti deema. Dubbata. Inumaa'uu haga isaa kenname ol bargaafateeti kan deemaa jiru namni beekte. Namni baay'ee nama beekta siyaasaa nyaachaa jiru kun waan biraa waan nyaatu waan dhabeefi kana lamni hubachuu danda'uu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa waan turuuf there is absolutely zero logical reason. Rabbii jaati. Booda gaa isittiin hima. Kijibaan garaa isin hin boqoo isinu. Tanan shakkinaa biyya bulchuu deemnaa bara. Gana amma barte qo hiixatu jirra. Dubbi dubbiin eegalle. Boy jaba ummat Oromoo dimookiraasiin barsiiftu irraa baratta malee. Isin galee kaan wanni biraan jiru. Shilinguma gara lamaan na mul'atti beeyta. Profeesar kompiitara kiyya sangamma humaan balleessine akkuma gaariitti ittiin dalagu jiratti hin beeka. Abshira qaallichi gabaabaan sun hedduun haasa'u beeyta hoggaa haasa'u garuu jecha lakkaa'in lafarra kaaya lammaan. Naannoo abaawoon keessa ture irratti hin guddadhe. Seenaa fi abbaa himata. Abbaa iffaarsaami. Aartiin Oromoo boo'icha keessaa bahuu qabaa akkana nu godhanii keessaa bahuu qabaa. Ka isin gargaaru ol kaasaa dhaadheessa. Ka isin hin gargaarre gadi buusa busheessa. Haaromsi hin jiru jettani. Haara'uu dhiisi moofa'uutu deemaa jira dhugaa sanatti. Dheengadda hoggaa jaritti wachu hantuuta bishaan seene fakkaatti. An garaa na gubataa jechuudha. Goolii balbala goolii fuulduratti maanoo tuqanii fiikaa fuufanii hoggaa namni itti dhiite maanuutti dhiittaa jedhu. Maanoo ofumaatu hiittanii fiikaa fuuftanii hoggaa namni galchu boo'uu dhiisan jedhan. Ameerikaa ka godhe. Ameerikaa ka godhe waa sadii. Tokko CNN, lammaffaan Hollywood, sadaffaan hip hop muuziqaa isaaniiti. Finfinneen mana sabaaf sablammootaa ta'uu handhuura Afrikaa ta'uu hin waakkannu nu. Nu beektaa dhugaan qabsoofna karaa mo'anna. Dhugaa ormaantu Finfinneen mana sabaaf sablammootaati. Dhugaa tana hin galchinaaf. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaatii fi handhuura Oromiyaa dhugaa tan nuuf haa galchan. Nageenyi qabu kana lamaaniin. Nageen qaba. Rakkoon hin jiru. Bara tokko Adam Haaruu sirba baasuu dhiisee turedhan 90moota keessa.
achi sirba baay'ee baasan inni 80 keessa baay'ee baasa Adam. Adam maaliif sirba baasuu deeftee naan zabana raachi haroo haramaayatu callisee lafaan banaa'ee jireedha. Oromoon keenya kan beeku qabdan dargaggeessa waggoota 5 dabre kana itti ijjate sirna abbaa irreef irraa fuudhe amma waan hurkaa xiyyaa naa kennaa jee abdataa jira. Waan dalagee shaqqalatee nyaatu dhabnaan saameen nyaata. Zulmiin akkanaa kun dhaabachuu qaba beekte garuu bilisummaan heeraaf seerri sirriitti hin tolfamin bishaan maagada hin qabne. Bishaan maagada hin qabne gara hundatti yaa'et ooyiruu obaasuu dhiisee ooyiruu lolaasee biyyee dhiqee dhabama godha. Akkasiimi moo isin warra katamaati. Warri magaalaa kun beekta fakkeenya qonnaa kanan galuufi. Gaafa geeshootumaa isintu ture jechuuf. Gaafa farsoo hedduu sabboonummaa jechuun xiinsammuudha mataa namaati. Har'a Oromoon bosona keessa qawwee qabaatee deemu qaawwa nutti bana mirga akka Oromtichi inni qabu. Amaartichis Guraayitichis hin qaba Oromiyaa keessatti qabaachuullee qaba.